jechuun ture. Sirna marsaa dhiigaa jechuun maal jechuudha waan jechuudha. Sirni marsaa dhiigaa akkamiin gaggeeffama? Sirni marsaa dhiigaa gaggeeffamuudhaaf maaltu sababa ta'uu danda'a? Gahee waliin ni jira. Sirni marsaa dhiigaa jechuun maal jechuudha? Eenyu adeemsa? Sirna marsaa dhiigaa jechuun maal jechuudha? Akkuma sirna bullaa'insa nyaataa waan jedhamu barannee sirna bullaa'insa nyaataa jechuun maal jechuudha? Adeemsa nyaanni qaamolee sirna bullaa'insa nyaataa keessatti afaan keessatti garaacha keessatti madhummaan dhalaa keessatti ittiin bullaa'effamu sirna bullaa'insa maal jennee? Sirna bullaa'insa nyaataa jennee baay'ee gaarii. Akkuma san sirni marsaa dhiigaa maal jechuudha? Maal jechuudha? Adeemsa very nice. Baay'ee gaarii. Sirna marsaa dhiigaa jechuun adeemsa dhiigni qulqulluun eessa? Onnee irraa gara ujummoo dhiigaatti. Adeemsi dhiigni qulqulluun oksijiiniidhaan badaan yookiin parsantii guddaa ta'e of keessaa qabu onnee irraa gara ujummoolee dhiigaatti geejjibamu akkasuma ujummoolee dhiigaa irraa gara onneetti ol geejjibamuudhaan maal jedhamee? Sirna marsaa dhiigaa ta'e. As keessatti egaa sirni marsaa dhiigaa kuni dhiigni onnee irraa gara ujummoo dhiigaatti raabsamuudhaaf gahee guddaa waan nama taphataa jira jennee gaafa maal isin barsiisu waa'ee maashaati. Waa'ee maashaa. Onnee irraa gara ujummoo dhiigaatti dhiigni raabsama. Ujummoo dhiigaa irraa gara onneettis onni geejjibama. Gahee dhiigni kuni kallattii qallamee akka geejjibamu shoora kan taphatu eenyuuti? Maashaa. Maashaa eenyuuti? Maashaa safaatii akkasuma maashaa onneeti. Maashaa safaatii fi maashaa onneeti. Maashaan onneedha qottoonfachuu fi diriirfachuudhaan dhiigni yoo maashaan onneedhaa yoo qottoonfatu dhiigni onneerraa gara ujummoo dhiigaatti maal qaba? Ni raabsamas yoo qottoonfatu maashaan onnee yoo qottoonfatu dhiigni onneerraa gara ujummoo dhiigaatti maal qaba? Ni raabsama. Yoo diriirfatu ujummoo dhiigaa irraa gara onneetti geejjibama. Kanaaf onnee irraa gara ujummoo dhiigaatti gara onneetti maaltu dhiiga geejjibamu godha? Rajuu adeemsa qottoonfachuu fi diriirfachuu eenyuti? Maashaati. Akkasuma sirna marsaa dhiigaa kana keessatti waa'ee onnee waan jaamura gadi dhufu onneen iddoo argamsi irraa yookaan eessatti argamti? Qaamota leenjaa keessaa onneen bakka kamitti argamti? Yookiin gaheen keenya baay'eetu argama. Akkasuma lafeewwan aanaa fi gaditti argamti. Akkana jechuun maal jechuudha? Yoo onnee lafee qomatee jalabee gidduutti argamtu gaditti maaltu argama? Onneetu argama. Argama isiiti. Argama onneeti. Onneen tuni yeroo hojjettu boqonnaa ni fudhatti yookiin boqonnaa ni qabdi onnee yeroo dalagaa raawwattu. Ni qabdi boqonnaa saniif sa'aatii yookiin hanga namni lubbuun jiru takka. Onneen hanga namni lubbuun jiru takka maal taatee? Ni gadi jechuudha. Dalagaan isiinis maali? Dhiiga gara qaamaatti raabsu. Dhiiga xuraawallee ta'ee gara qaamota xuraawaa yookiin ujummoowwan dhiiga raabsanirraa dhiiga fuudhuudhaa jechuudha. Inni biraa waa'ee dhiigaati. Dhiigi jechuun dhangala'oo qaama keenya irraa keessatti irraa ijaaraman keessaa tokko yommuu ta'u, dhiiga jechuun qabiyyee gurguddaa namatti jalaa qaba. Dhiigni qabiyyee gurguddaa lama qaba. Tokko maal jedhama? Pilaasmaa dhiigaa jenna. Akkasumas seerota dhiigaati. Dhiigni qabiyyee gurguddaa lama qabaa jechuudha. Pilaasmaa dhiigaa fi seerota dhiigaati. Pilaasmaa dhiigaati yoo jennu pilaasmaan dhiigaa ofiifuu wantoota lama jalaa qaba. Maaliif maal jalaa qaba? Pilaasmaan dhiigaa qabiyyee dhiigaa keessa isa tokko. Garuu maal of keessaa qaba pilaasmaan dhiigaa? Bishaanii fi nyaata bullaa'e. Sirna bullaa'insa nyaataa keessatti nyaanni bullaa'e.
Nyaanni afaan keessatti gosoota nyaataa yeroo soorannu dhangaalee nyaataa jaan yeroo soorannu dhangaalee nyaataa jaan maaltu jira? Kaarboohayidireetiin ni jira, pirootiiniin ni jira, coomaa fi zayitiin ni jira, vaayitaaminaan ni jira, bishaan ni jira, albuudonni ni jira. Kunniin maal jedhama? Dhangaalee nyaataa. Qaamni keenya ijaaramee guddachuudhaaf anniisaa humna waan jedhamu argachuudhaaf maal barbaada? Nyaata barbaada. Nyaanni sun yoo inni daayijestii yoo ta'e daayijestii yookiin daayijeshinii jechuun adeemsa bullaa'insa nyaataa jechuu qaba. Nyaanni sun yoo hin bullaa'in kaarboohayidireetii jedhe sana pirootiinii jedhe vaayitaaminota jedhe sana argachuu ni danda'ama? Hin danda'amu. Santuu saniif maal ta'uu qaba? Bullaa'insa nyaataa gaggeeffamuu qaba. Nyaanni yeroo bullaa'u fakkeenyaaf kaarboohayidireetii afaan keessa nyaanni yoo bullaa'u kaarboohayidireetiitu bullaa'a. Yoo inni gara garaachaa kan dhufnu pirootiiniitu bullaa'a. Gara malimaan qal'aa yoo lipiidii nyaata jedhamu bullaa'a jechuudha. Nyaanni kunniin eega bullaa'ee nyaanni faayidaa qaama keenyaaf kennu akkamitti gara qaamaa fudhatamuu danda'a? Akkamitti geejjibamuu danda'a? Eenyu kaarboohayidireetii nyaata keessaa bullaa'e qaamolee sirna bullaa'insa nyaataatiin kaarboohayidireetiin bullaa'ee ture, pirootiiniin bullaa'ee ture, lipiidiin bullaa'ee ture eenyuuni qaama keenyatti akka dabalamu godhamee faayidaa qaama keenya irraa argata. Eenyu? Maaliini? Maaliini? Dhiiga. Dhiigni osoo hin jiru ta'e nyaata ni bulleessita. There is no advantage. Faayidaa wanti jedhamu jiru. Ni bullaa, kaarboohayidireetiinis ni bullaa, pirootiiniin ni bullaa, lipiidiinis ni bullaa. Wanni gara qaamatti fudhachiisu hin jiru taanaan faayidaan ni jira? Hin jiru. Kanaaf gaheen dhiigaa maal yoo jenne dhangaalee nyaataa qaama keenya ijaaran dhukkuba duraa ittisan san akkamitti argachuu dandeenya? Dhiigni qaama keenya keessa geejjibuudhaan wantoota ammaan dubbanne kana jechuudha. Kanaaf faayidaan dhiigaa maali? Bishaan keessaa qaba jennee nyaata bullaa'ee jira. Nyaata bullaa'ee lakkaa'ee itti deemaa jechuudha. Dhiigaatu qaama keenya keessa olii gad geejjiba waan jiru bakka kanatti konseptii sanatu jira jechuudha. Karaa seerota yoo dhufnu seeronni dhiigaa qabiyyoon dhiigaa keessaa tokko yommuu ta'an gosa meeqaa jira? Seeronni dhiigaa gosa meeqaa jira? Sadii jira. Dhiiga maaliiti? Dhiiga adii, dhiiga diimaa, laafilee, footee. Gosoonni seerota dhiigaa sadii jira. Dhiiga adii jechuun qaamota yookiin gosoota dhiigaa yookiin seerota dhiigaa keessaa tokko ta'anii qaama keenya irraa maal ittisuudha? Dhukkuba ittisuudha. Yeroo balaan adda addaa nama mudatu yoo qaamni keenya kan muramu ta'e akka waardiyaatti tajaajila jechuudha. Akka waardiyaatti. Security of our organ. Security of our body. Waardiyaa qaama keenyaa jechuudha. Maali waardiyaan? Dhukkuba nurraa ittisuu jira. Wantoonni dhukkuba nu qabsiisuu danda'an qaama keenya kana irratti waa'ee sirna itti gubeenta yeroo dubbadhu waa'ee gogaa dhukkuboota gogaa waan adda addaa jiraniiti faangasoota baakteeriyaa dhukkuboota jarmoota garaagaraa jiran kan ija keenya irratti hin dandeenye garuu gogaa keenya irratti argama. Yeroo balaa qaama namaa mudatu qaama namaa hin muramu ni muramu. Yeroo muramu baakteeriyaas ta'ee ameebaas ta'ee jarmootaas ta'ee qaama namaa keessa seenuudhaaf tattaaffii godhu. Akka qaama keessa seenanii dhukkubaaf nu saaxilee daangaatti bakka balaan qaama namaatti uumame sanarratti akka inni jarmoonni sun akka isaan du'an qaamni kun maali? Seerota dhiigaa keessaa isa maal jedhamudha? Isa adii jedhamudha. Dhukkubni tokko nu qaba. Dhukkubni sun akka nu hin injifne yoo injifatee akka namni jalaa foon dandeenye akka namni dhukkuba sanarraa dandamachuu danda'u haa godhu dhukkuba sana kan ittisu qaama namaa keessatti illee seerota dhiigaa keessaa seera dhiigaa kamiiti? Seera dhiigaa adii. Seera dhiigaatii qaama namaa keessaa dhume jechuudha. Namni duudhaaf hireen inni qabu. Carraan duudhaa baay'ee as dhiyaata yoo inni seerri dhiiga adii kan nama hin lammaffaa waa'ee seerri dhiiga diimaati. Waa'ee seerri dhiiga diimaati magaalaa isa qabu gaariitti waraana maali? Magaalaa waa'ee seerri dhiiga diimaa bira dhufne seerota dhiigaa keessaa tokko yommuu ta'u seerri dhiiga diimaa kan jedhamu. Innis oksijiinii ibidaa nyaata bullaa'ee qaama keessatti jechuudha. Oksijiinii eessaa arganname? Oksijiinii. Proomeer. Akka nama kanaatu biqiltoonni kun lubbu qabeeyyii moo lubbu dhabeeyyii? Lubbu qabeeyyii lubbu dhabeeyyii? Lubbu qabeeyyii. Lubbu qabeeyyii jechuun wantoonni lubbu qabeeyyii kan hundi soorata hin barbaadani?
soorratanii qopheeffatu jechuudha. Oksijiinii wanti jedhamu kuni yeroo biqiltoonni lubbu qabeeyyii nyaata qopheeffatan san ka oomishamu jechuudha. Yeroo san gizee oomishame eessa galaqqifama gara qilleensaatti. Oksijiinii qilleensa galaqqifamsuun eenyuun ol fudhatama eenyuun harganama bineeldota waan ta'u. Namas ta'e beeyladotaa fi bineeldota. Kuniin hundinuu oksijiinii ni fudhatu. Eessaa arganna hajuu biqiltoota irraa jechuudha. Qilleensi seelonni dhiiga diimaa oksijiinii ol fudhanne san qaama keessa geejjibuudhaaf gargaara. Lammaffaa nyaata dhangaalee nyaataa kan bullaa'e san qaama keessa kan nu geejjibu eenyu dhiiga diimaadha jechuudha. Kan biraa seelota dhiiga pilaatileetota jedhamu. Seelonni dhiiga pilaatileetota jedhamu faayidaan isaa maali kan jedhu dhiiga kan tarsudha. Dhiiga kan tarsu yeroo akkam dhiiga yeroo akkam akkuma jalqaba jedhee yeroo kanni yeroo qabbanaa akkasuma dhiiga kan tarsudha jaa yeroo maaliif dabalata yeroo seelonni dhiiga addaa dhukkuba waa itti sirsan yeroo balaa qaama namaa keessa qaama namarra gahu dhukkuba adda addaa ala gadi isaa ini ammoo maal godha ini qaama namaa keessa uumame inni ni danda'a. Hammi dhiiga qaama keessa gara alaa dhangala'u akka inni xiqqaatu maal gochuudha dhiiga san kan tarsudha. Inni gizee kan ta'e maal jechuudha inni dhaabbatu humnaa gosa ni dhaabbata akka inni dhaabbatu jechuudha. Hanga namoonni mana namaa keessatti laqqafanii maal godhanitti inni san akka dhaabbatu gosoota seelota dhiigaa keessaa isa kam jechuudha pilaatileetota. Ini berat wae adeemsaati. Adeemsa marsaa dhiigaati. Inni akkami qaama keenya keessatti akkamitti marsaan yookiin akkamiin naanna'u kan jiru. Tokkoffaa ujummolee dhiigaa yeroo jennu ujummoo dhiigaa waan jedhamu akka ta'e eegaa. Ujummoon dhiigaa maali? Gosa meeqaati? Sadii. Isinis maali? Akkam. Ujummoo dhiigaa raabsituu dhiiga deebistuu fi kaapilaa rooteen. Dhiiga raabsituu jechuun onnee irraa gara ujummoo dhiigaatti raabsitee onnee irraa raabsamee dhiigni maal godhaa qaama namaa hunda bakka hunda dhiigaa jechuudha. Dhiiga deebistuu noo? Ujummoo dhiigaa irraa gara onnee. Laalla ujummolee dhiiga deebisan keessatti xuraawaa adda addaa kaarboon daayoksayidii oksijiinii tuuranis gara kaarboon daayoksayidii jijjiiramee yeroo boombi soorataa gaggeeffamu qaama namaa keessa jechuudha. Xuraawaa garaagaraa kaarboon daayoksayidii kana fuudhanii gara itti deemu gara onnee ture deemu jechuudha. Isaan sun maal jedhamanii ujummolee dhiigaa jedhamu. Ujummolee dhiigaa jenna. Ujummolee dhiigaa. Amma gaa ujummoon dhiigaa kuni gosa sadii jira jenna. Takka dhiiga raabsitii, takka dhiiga deebistii, takka immoo dhiiga raabsituudhaa fi dhiiga deebistuu kana wal quunnamsiisa. Bakki kaapilaarota jedhamu suni bakka gaazonni itti wal jijjiiraman yoo innis ni danda'ama. Akkana jechuun dhiigni qulqulluun onnee irraa kan dhufe kaapilaarota bakka jedhamu gizee gahu dhiigni xuraawaan dhiiga deebi'u ujummolee dhiiga deebisuudhaan wal dhufees kaapilaarota bakka jedhamu gizee gahu maal godhaa walirra wal bira dabarsu jechuudha. Wal quunnamsiisa jechuudha. Eenyu wal quunnamsiisa? Kaapilaarota waan ujummoo haala wal quunnamsiisa. Dhiiga xuraawaa irraa fuuti dhiiga qulqulluun dhiiga raabsituu kanaan gargaarsa mataa qaamaa jechuudha. Kanaaf adeemsi dhiigni qulqulluun onnee irraa gara ujummoo dhiigaatti gara qaamota keenyaatti gargaarsamuu fi adeemsi dhiigni xuraawaa qaama keenya keessaa gara onneetti gara alaatti ba'uudhaaf gara qaamolee soorata jaamaniitti ba'uudhaaf adeemsi itti geejjibamu maal jedhama yoo hin caamne adeemsa marsaa dhiigaa adeemsa marsaa dhiigaa. Dhiiga deebistuu gaafa mana fayyee dhiiga deebistuu yookiin veenaa kaavaa jedhamti. Dhiiga deebistuu yookiin veenaa kaavaa. Dhiiga gara mooti gara ooriitilii mirgaa waan ta'aaf. Ooriitilii mirgaa gara dhiigni as ta'e ooriitilii mirgaa gara deema gara veentirikilii mirgaa waan ta'aaf. Veentirikilii mirgaa gara deema. Dhiiga raabsituu piluminarii sombaa gahaa jedhama. Piluminarii sombaa caasaan amma dubbatu hundi onnee irraa beekama. Caasaa onneeti. Caasaan amma dubbatu hundi eenyu dhiiga deebistuu yookiin veenaa kaavaa waan jedhamus caasaa onnee irra jirti.
Auriculi mirgaatis asuma onneeti. Ventriculi mirgaatis asa onneeti yookiin kutaalee gola onneen gola meeqa qabdi? Gola afur qabdi. Isaan masanyaa samboora dhiiga raabsituu illuminati sombaata achuma jira kunis gara sombaata raabsituu jechuudha. Bakka kana keessatti illuminati sombaata waliin gisee gaamu sombi waa lama tajaajila. Sombi oksijiinii dhiiga deebii raabsituun illuminati sombaatni oksijiin kaarboon daayoksayidii maal godha? Ni baasa bakka kanatti. Oksijiinii immoo ni fudhata. Oksijiinii fudhatan sanii gara dhiiga deebistuu illuminati keessaan onnee auriculi bitaatti seenaa jira. Onnee auriculi gara auriculi bitaatti. Auriculi bitaatti kan seenu auriculi bitaarraa gara deema gara ventriculi bitaatti gala. Ventriculi bitaarraa gadi deemee ujummoo guddicha aortaa jedhamutti dabraa jira. Ujummoo guddicha aortaa yeroo jedhamu gisee ga'u achirraa maaltu isa dura jira? Kaapilaarota waan jedhamu. Kaapilaarota dhiigaatti dabuudhaan qaamni hunda dhiigni raabsamudha. Bakki qaamni hundi raabsamu bakka maal jedhamu jira? Bakka kaapilaarota jedhamu. Dhiiga qaamni hundi raabsamu. Bakka kana waa lama dalagama jira. Bakka kaapilaarota dhiigaatti bakka jedhamu kanatti. Qaamota oksijiinii kennuu lammaffaa kaarboon daayoksayidii xuraawaa adda addaa qaamota sanirraa fuudhu. Bakki kaapilaarota jedhamu suni bakka wanti lamatti dalagamu ta'e. Tokkoffaa bakka qaamota oksijiinii itti kennamtu ta'e itti raabsamtuu fi akkasuma bakka qaamota irraa kaarboon daayoksayidii akkasuma xuraawaan adda addaa yeroonii fi yeroo hargansuu yeroo nyaanni bullaa'u yeroo ispoortii gaaga'u sochii garaagaraa yeroo goonu xuraawaan adda addaa seeronni to'an haaromfamuu fi inzaayimoonni garaagaraa yeroo fi nyaanni bullaa'u hamma disiifaman xuraawaan adda addaa bakka kanatti ujummoo dhiiga deebisuudhaan ni dhufaa jechuudha. Kaapilaarota kana bira dhufu. Kaapilaaronni maal godhaa? Irraa fudhu jechuudha. Xuraawaa adda addaa. Kaarboon daayoksayidis irraa fudhu. Garuu dhiiga qulqulluu oksijiinii hedduutti taa'u maal godhaa? Qaamaaf ni kennaa jechuudha. Gaafa bakka sana gahu ujummoo dhiiga deebistuu veena kaavaa jedhamutti ganaa maal fudhatee isa kanaa kaarboon daayoksayidii fi xuraawaa adda addaa waan jedhamu sana fudhatee maal godha? Garamitti deemee? Ujummoo dhiigaa deebistuu maal jedhamtutti? Veena kaavaa jedhamutti dhiigaa. Veena kaavaa eessaa irraa maali? Veena kaavaa jalqaba irraa maali? Veena kaavaa jechuun dhiiga deebistuu yookiin seelii caasaa gola onnee keessaa tokko yommuu ta'u, dhiigni bifa kanaan akkanatti sarkilii kanaanii qaama namaa keessa maal jechuudha? Geejjibamaa jechuudha. Kun maali? Adeemsa dhiigni onnee keenyarraa gara ujummoo dhiigaatti raabsamee dhiiga qulqulluu qaamaaf kennee qaama keenyarraa immoo xuraawaa adda addaatti fi dhiiga xuraawaa waan ba'a. Xuraawaa adda addaatti kaarboon daayoksayidii gara maalitti? Gara sombaatti of fiduudhaan karaa alaatti bifa woggaatti. Bifa woggaatti gara alaatti hin bahu. Ni ba'a immoo xuraawaan bifa woggaatti ni ba'a. Gaazii yookiin qilleensa gubataa gara alaa baasuma kana keessatti hammi bishaanii ni ba'a. Innis baasa kaarboon daayoksayidii isaa. Akkanatti qaamoleen dhusaansa jedhaman ittiin dabarsu qaamoleen dhusaansa jedhaman immoo maali faayidaan isaanii? Xuraawaa adda addaa qaama keessatti uumamee kaarboon daayoksayidis ta'ee seelota du'an kan adda addaa maal godhaa gara alaatti baasuudha jechuudha. Inni xumuraa waa'ee dalagaa sirna marsaa dhiigaa kanaati. Sirni marsaa dhiigaa dalagaan isaanii maali? Kaayyoon akkana marsaa dhiigaa gaggeeffamuuf maali dalagaa isaanii jechuudha. Inni maaliif akkana marsaa kana gaggeessa? Maali dalagaa isaanii? Tokko oksijiinii qaama keessa geejjibuudha. Oksijiinii qaama keessa geejjibu. Eenyu oksijiinii akka geejjibamu godha? Seelii dhiigaa diimaati. Seelii dhiigaa adiitti weelleefu. Oksijiinii qaamni gosoota seelota dhiigaa keessaa oksijiinii akka geejjibamuuf gahee kan raawwatu seelii dhiigaa adiitti weellee ta'a. Seelii dhiigaa kamiiti? Seelii dhiigaa diimaati. Inni biraa dalagaan sirna marsaa dhiigaa kan biraa maali? Dhangaalee nyaataa qaama keenya keessa geejjibu. Maaliif barbaachise qaama keenya nyaata geejjibuu maaliif barbaachise? Dhangaalee nyaataa geejjibuu maaliif barbaachise?
qaamni namaa yookiin namni yeroo dhalatu yeroo dhalatu baasee hanga yeroo geessummaatti jijjiiramni qaamaa ni jira. Yeroo dhalatu irraa kaasee namni sadarkaa adda addaa keessa dabalaa jira. Sadarkaa daa'imummaa, sadarkaa ijoollummaa, sadarkaa dargaggummaa, sadarkaa geessummaa, sadarkaa jaarsummaa, sadarkaalee kana keessa dabalaa namni hin dablu kana keessa ni dabala. Eega dhalatee sadarkaa adda addaa keessa dabala. Tokkoffaa daa'ima ja'a. Sanboodoo ijoollee irraa dargaggoota maal jennu akkasuma yaa'u sanboodoo geesse boodoo manguddoo yaa moo akkanatti adeemsa kana keessatti jijjiiramni qaamaa jijjiiramni amala ni jira moo hin jiru? Maaltu daa'imummaa irraa kaasee akkana nama guddisa? Maal? Nyaata dhangaalee nyaataa qaama keenya keessa maal godha? Geejjibamuudha. Maaliif geejjibamu kaasuu bu'aa irraa argachuudha. Qaamni keenya bu'aa irraa buufatee guddachaa jijjiirama dagaagaa deemu akkasuma akkasii akkana jechuudha. Eenyuun geejjibamaa yaa? Nyaanni suni eenyuun geejjibama qaama keenya keessa? Lakkii lafeedhaan geejjibama. Lafeedhaan geejjibama. Maaliin geejjibama? Laasmaa? Qaamolee sirna argamsuutiin geejjibama wajjin. Argamsuu jechuun maal jedhu? Adeemsa qilleensa fudhatee gara alaatti baasu. Qilleensa fudhatee gadi baasu nyaata qaama keenya keessa geejjibuu waliin jira. Eenyu waliin jira? Laasmaa dhiigaa jechuudha. Inni biraa dhukkuba qaama keenya irraa ittisuudha dalagaan dhiigaa. Dalagaan dhiigaa dhukkuba qaama keenya irraa ittisu. Innis eenyuuni? Selii maaliif? Selii dhiigaa? Selii dhiigaa jedhama maal jennee waardiyyaa qaamaati jennee. Inni biraa dhiiga kan tarsuudha. Dhiiga kan tarsu. Osoo dhiigni immoo kan ta'u ta'e dhangala'oo ta'eetuma yoo kan mayaa'u ta'e gaafa qaamni nama muramus wani dhiiga dhaabu dhiigni dhaabbatakus dhiigni dhaabbatu jechuun namni kam ta'e du'ee jira karaa biraati. Saniif kan tarsuu wani jedhamu kunis dhiiga maaliitiin kan tarfamaa seerota kamiin kan tarfamaa yaadlee dhiiga kan tarsuun dhukkuba duraa ittisuun nyaata qaama keenya keessa geejjibuun oksijiinii geejjibuun dalagaa eenyuti? Dalagaa sirna marsaa dhiigaa immoo dalagaalee sirna hargansuu namaati. Dalagaa sirna hargansuu sun taane dalagaa sirna marsaa dhiigaa akkasii qabannaa jechuudha. Inni biraa qaamolee sirna hargansuu sun qaamolee sirna marsaa dhiigaa miidhan. Qaamolee sirna marsaa dhiigaa miidhan dhukkuboonni sirna marsaa dhiigaa namatti dhufuu danda'an tokko dhiibbaa dhiigaa jedhama. Dhiibbaa dhiigaa. Maal dhiibbaa dhiigaa jechuudha? Dhiigni maal keessa geejjibama? Ujummoo dhiigaan isaa eegama. Dhiiga raabsituu fi dhiiga deebisuu kan keessa geejjibaman dhiibbaa dhiigaa jechuun maal jechuudha? Dhiibbaa dhiigaa jechuun maal jechuudha? Dhiigni yoo humnaa ol dhiibbaan irratti uumama. Yeroo geejjibamu dhiigni humnaa ol yoo dhiibbaan irratti adeemsifame maal jedhama? Dhiibbaa dhiigaa uumame jedhama. Dhiigni ol ka'ee jedhame. Ol ka'ee meeqa ta'e? 200 ol si 250 normaalii namni 220 sila. Dhiigni kan gubbaa jiru jalaa jira kan 80 kan 220 kan 220 gara 200 yoo ol ka'e dhiibbaan isaa yoo ol ka'u taate dhiibbaa dhiigaa qabamee taa'u qaba. Maali? Dhukkuboota sirna marsaa dhiigaa miidhan jedhamu. Inni biraa seelonni sammuu dhiiga dhabuu. Seelonni sammuu dhiiga dhabuu jechuudha. Akkasuma balaa adda addaatiin citu seelonni sammuu nama keessa jiru balaa adda addaatiin cituun dhukkuboota akkamiif saaxilamuu dandeenya. Seelonni sammuugaa yeroo inni nama citan seelonni namaa ni miidhama. Namni normaalii of to'achuu hin danda'u jechuudha. Dhiigni sababa seelonni cituutiin ammas dhiigni dhangala'uu jechuudha. Seelota biraa irratti dhangala'uudhaan sammuu namaa kana keessatti
namni du'uu danda'a. Sun hundinuu maali? Dhukkuboota marsaa dhiigaatiin dhufanidha. Sirna marsaa dhiigaatiin kan dhufan. Habraa ujummolee dhiigaa cufamuudha. Ujummoleen dhiigaa tuni cufamu. Mee dhiigni onneerraa yeroo maashaan kottoonfatu, yeroo maashaan onnee kottoonfatu, onneerraa gara ujummoo dhiigaatti maal taa'e dhiigni jiraabsamaa. Aayee ujummoon dhiigaa takki dhiigni jiraabsan kuni qaama keenya keessa hunda bakka inni bakka qaama hunda keessa akka gochuudhaaf gahee qaban jiru. Ujummoon dhiigaa karaan daandii dhiigni keessa yoo cufan akkamtu maal? Haratti yaa'uun qaba. Haratti yaa'uun qabu. Balaa biraatiisa. Balaa biraati. Kanaaf dhukkubni biraa maali? Dhukkuboonni sirna marsaa dhiigaa miidhan kanneen akka ujummoon dhiigaa cufamu. Ujummoon dhiigaa cufamte taanaan akka dabalii opereeshinis godhu akka opereeshinii dabalii godhanii bakka cufamsan wallaanuu akka maali? Yoo ta'e namni balaa du'aatiif saaxilamaa jira. Kunneen maali? Dhukkuboonni akkanaa kuni dhukkuboota maaliif jedhama? Dhukkuboota sirna marsaa dhiigaa wajjin wal qabatu. Dhukkuboota sirna marsaa dhiigaatiin wajjin wal qabatu.